Godaantotni Itoophiyaa Saawud Arabiyaa keessa jiran adamsamaa jirra jechuuf deebii mootummaa Itoophiyaa. Eegalee guyyaa kamisaa jajjummaan itti bari'eeti hanga har'aa sababni jiranii akka namaa osoo hin taane akka horiititti biyya namaa keessatti nutumuu jiran. Amnesty International obbo Daawud mana keessatti hidhamanii jiru jechuun akka gadhiifaman yookaan himatni akka irratti banamu gaafachuu. Filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa ilaalchisee filattoonni yeroo duraa firee filachuu argatan waan jedhanii fi odeessaalee biroos qabanneerra. Ani Galaanaa Balay nu waliin tura. Waajjirri ministeera muummee maqaa balleessii ministeera muummee Abiy Ahmed irratti adeemaa jira jedhuu fi oduu sabaa waraana Tigraayin wal qabatu balaaleffate. Guyyaa har'aa waajjirichi dhaabbilee mootummaa biroos affeeruun ibsa miidiyaaleef kenne irratti aanaalee baadiyyaa naannoo Tigraay 61 keessaa 46 hojii qonnaa idilee eegalaniiru jedheera. Waayilli koo Abtaamuu Xibabuu ibsa kana hordofee gabaasa itti aanu nuun gaheera. Ibsicha kan laatan dubbii himtuu waajjira ministeera muummee kan ta'an Bilaneesiyyum akkasumas immoo deetaa ministeera qonnaa obbo Saanii Radii fi akkasumas daayirektara itti aanaa eejensii meetirooloojii biyyaalessaa kan ta'an obbo Kanfaa Hayilamaariyaamii dubbii himtuun waajjira ministeera muummee Bilaneesiyyum dhimmoota isaan ibsicha irratti kaasan keessaa inni tokko maqaa balleessii ministeera muummee Abiy Ahmed irratti adeemaa jirudha kan jedhanidha. Maqaa balleessiin kunis keessattuu miidiyaalee idil addunyaa tokko tokkoon adeemaa akka jiru oduuwwan dhugaa lafarra jiru hin agarsiisnee fi mata dureewwan immoo akka malee ol guddifamanii barreeffaman ta'uu isaanii dubbataniiru. Kana oduuwwan madaalawaa hin taane kunneenis immoo ilaalcha hawaasni addunyaa Itoophiyaadhaaf qabu bocuu irratti kan xiyyeeffatan yookaan immoo bocuudhaaf kan barreeffaman ta'uu isaaniiti kan isaan dubbatanii. Kana malees immoo naannoo Tigraay wajjin wal qabatee facaatiin oduu sobaatis yaaddoo yookaan immoo qormaata ta'uu isaati kan Bilaneesiyyum dubbatanii. Oduuwwan sobaa miidiyaalee akkasumas immoo namoota dhuunfaadhaan miidiyaalee hawaasummaa irratti adeemaa turan keessaa jedhanii muraasa bifa suuraatiin agarsiisaniiti kan isaan turanii gaazexeessitootaaf jechuudha. Kunneen keessaa inni tokko immoo keessattuu mootummaan Itoophiyaa naannoo Tigraay keessatti meeshaa waraanaa keemikaalaa fayyadamaa jira kan jedhudha. Isaanis suuraawwan maxxanfamaa jiranii fi suuraa kanaan dura biyyaalee biroo keessatti kaafame wal bira qabuudhaan oduu sobaati jechuudhaan agarsiisaniiti kan isaan jiranii. Dhimma gargaarsa namoomaa wajjin wal qabatee dhaabbilee gargaarsa namoomaa biraa dhimmi meeshaa qunnamtii gaafiin ka'aa akka turee fi gama mootummaa Itoophiyaatiinis deebiin laatamaa turuu isaanii yaadatamaa. Dubbii himtuun waajjira ministeera muummee Bilaneesiyyum har'a laataniin dhaabbilee gargaarsa namoomaatiif bilbilawwan saatalaayitii 350 ta'an laatamuu isaaniiti kan isaan dubbatanii. Fedhiin bilbilawwan saatalaayitii kunneenii fuulduratti kan dhiyaatu yoo ta'es gama dhaabbilee gargaarsa namoomaa kunneeniin jechuudha deebii kan argatu ta'a gama mootummaatiin jechuudhaan dubbataniiru. Gama biraattiin immoo buufata xayyaaraa Shiree wajjin wal qabatee buufatni xayyaarichaa torbee tokko yookaan immoo lamaan itti aananitti tajaajila kennuu akka eegaluuf yookaan immoo balalliin garasitti akka adeemsifamuuf qophiin taasifamaa jiraachuu isaati kan dubbatanii. Kunis immoo dhaabbilee gargaarsa namoomaa naannicha keessatti hojjechaa jiraniif akkasumas immoo namoota gara iddichaatti imaluu barbaadaniif haala mijataa kan uumu akka ta'edha kan isaan himanii. Gama biraattiin deetaa ministeera qonnaa obbo Saanii Radii hojiilee qonnaa naannoo Tigraay keessatti hojjetamaa jiran wajjin wal qabateeti kan isaan miidiyaaleedhaaf ibsa laatanii. Isaanis aanaalee baadiyyaa naannoon Tigraay qabu 61 keessaa 46 keessatti hojiin qonnaa idilee hojjetamuu eegaluu isaati kan isaan dubbatanii. Aanaaleen baadiyyaa hojiin qonnaa ittiin eegalle lakkoofsaan 15 yommuu ta'an kunneenis immoo naannoo kaaba dhihaa fi akkasumas kaaba naannoo Tigraayitti kan argaman ta'uu isaaniiti kan dubbatanii. Aanaalee hojiin qonnaa itti eegalame keessattis keessattuu dhiyeessiin xaa'oo akkasumas immoo sanyii fi tajaajilli ekstenshinii qonnaa gama ogeeyyii qonnaatiin laatamu eegaluu isaati kan dubbatanii. Gama biraatiin immoo qonnaan bultoota loowwan isaanii yookaan horii isaanii jalaa saamamaniif bakka buusuudhaaf maallaqni birriin miliyoona 71 ta'uu ramadamuu isaati kan isaan dubbatan. Filannoon biyyaalessaa Itoophiyaa ja'affaan wiixata dhufu gaggeeffama. Lammiileen Itoophiyaa hedduunis sagalee isaanii kennuuf kagalmaa'an yoo ta'u isaan keessaa gariin isaanii dargaggoota yeroo jalqabaa filannoo irratti sagalee kennuuf galmaa'anidha. Dargaggoota magaalaa akka Jimmaa, Bahar Daariif Hawaasaa dubbifneerra. ስሜ ሊሊ ቶማስ እባላለሁ የሚማረው ታቦር ትምህርት ቤት ነው የተመዘገበው ሊሊ ቶማስ እንጀዳማ መነ በርኖታ ታቦሪን በረዳ ፍለቹዳፍ ገንደን ኬሰ ጅራዱ ዱሜ ጀዳሙትን ገልማይ
kaardii filannoos fudhadheera. Adeemsa filannoo kana dura hin beeku. Filannoo irratti hirmaadhee qaamni ani filadhe yeroo na bulchu miirri jiru baay'ee namatti tola. Yeroo jalqabaaf waan ta'eef hawwii guddaan qaba. Falmii paartiilee hordofeera. Yaadni isaan dhiyeessan namatti tola. Amma filachuuf qophii xumureera. Ani haaraadha yeroon galmaa'es maqaan akkamiin akka barreeffamu illee hin beekun ture. Ammas akkatti filannoo ibsinii kennama jedhee yaada. Ani maqaan koo Izzeddin Abdoo Ahmad jedhama. Jiraataa magaalaa Jimmaati. Filannoo kana dura filannee hin beeku. Yeroo jalqabaatii fi amma filachuudhaaf guyyaa muraasa tunaafee teenyee eeggachaa jirra. Waan paartii yookaan waan biyya koon bulcha jedhee itti amanu filachuudhuma kootiif qophiin isaayyuu baay'ee natti tolee jira. Paartiin ani filadhu biyya keenya guddisa jedhee abdadhuudha kana filadhu. Sagaleen koo tokko kuffisuus dabarsuus hin danda'a jedheetiin amana. ስሜ ነጋ አስረስ እባላለሁ ያው ለሀገራት ነጋ አስረስ እንጀራማ ካርዲ ፍለኖ ከኒን ፍዱደ ብየ ኬኛፍ ዋንቲ ጋሪን አከ ዱፉ አኒስ አከ ብያት ድርቀምን ዋና ረጅሩፊ አብዲን አኒ ቀቦ ብየ ከናፍ ናጋን ሃድፉ ከንጀዱና ናጋን እንጅሩ ዮተይ አኒ አስታኤ ሆጀቹ እንደንደው ሶዳ አኒ ቀቦ አሞ ፍለኖን ኩኒ ከራምል ካሄን አከ ጡሙራሙዳ እኒ ኩን ጥቆና ሶዳችስ ትንሽ ያስፈራኝ Maqaan koo Seenaan jedhama. Kanan jiraadhu immoo Jimmaan. Filannoo kana kanan filadhu yeroo jalqabaatiif. An baay'een gammadaa jira. Amma filannoon sun ga'u baay'ee na cinqaa jira. Hawwiidhaan an eeggataa jira. dhaggeeffattoota keenyaa gidduutti immoo odeessaalee gaggabaaboo muraasa. Itiyoophiyaan Itiyoo Teleekoom hiree harka 40 gurguruuf hirmaattota caalbaasii idil addunyaaf banaa gochuu beeksiste. Ministeerri maallaqaa Itiyoophiyaa fuula Tiwiitaraa isaarratti wiixata waxabajjii 14 bara 2021 akka beeksisetti dhaabbileen idil addunyaa caalbaasii irratti hirmaatan sanada fedhii isaanii ibsu guyyoota 30 keessatti akka dhiyeeffatan waamicha dhiyeesseera. Giddugalli to'annoo fi ittisa dhibee Ameerikaa CDC sodaa dhukkuba saree fiduu jechuun waggaa tokkoof biyyoota addunyaa 113 irraa saroota biyyatti galchuurraa dhorkaa kaa'eera. Uggurri kun saroota deeggarsa miiraa jedhaman dabalatee saroota hunda ka dabalatu waggaa ta'u kanneen biyyoota jedhaman keessatti ji'oota jaan dabran turanis ni ilaallata. Odeessaaleen gaggabaaboon kanuma. Amnesty International hayyuu dureen adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa ji'a Eebilaa irraa eegalee mana keessatti to'annoo jala akka jiran ibse. Ibsaarra baaseen obbo Daawud yakkaan shakkamaniiru yoo ta'e himatni akka irratti dhiyaatu yoo ta'uu baate ammoo bilisaan akka gadhiifaman mootummaa Itiyoophiyaa gaafateera. Qorataan mirga namoomaa dhaabbatichaa damee gaanfa Afrikaa obbo Fissaa Tagany BBC'tti qabiyyee ibsichaa akkasiin himan. Daawud Ibsaa እንግዲህ ከኤፕሪል ጀምሮ በቤት ውስጥ ታስረው ነው ያሉት ሰዎች መግባት አይችሉም። ዳውድ ኢብሳ ቢቶቴሰራ ኤገሌ ማነ ኬሰት ቶአተማኒ አርገሙ ናሞትኒ ገሉን ደንዳን ጉያ ኤራሜ ጀቹንስ ኤብለ ሰዲ ቃሞሌን ነገኛ ዱፈኒ ሜሻሌ ኤሌክትሮኒክሲ ማነ ኬሰ ቱረን ኮምፒውተሮታ ሞባይሎታ ሁንዳ ኤርገ ፉዳኒ ቦዳ ኤኙዩ አከምባኔ ፊ ሂንገለ ጎዳኒ ሃንጋ አማ ጅሩ amma haalli keessa jiran yaachisaa waan ta'eef maaliin akka shakkamanis maaliif tarkaanfiin akkasii akka fudhatames wanti ibsame waan hin jirreef mootummaan yakkaan isaan shakkeera yoo ta'e atattamaan akka himata irratti banu yoo ta'uu baate immoo hidhaa mana keessaa kana akka irraa dhaabu gochuu fi arjent akshin kan baafneef caaseffama mootummaa amma jiruun poolisiinis ta'e qaamoleen nageenyaa hundi ministeera nagaa jala jiru. Kanaaf qaamoleen nageenyaa mana Daawud sakatta'anii fi mana keessatti akka to'ataman godhan gaafatamni isaanii ministeera nagaaf waan ta'eef ibsa kana gara isaaniitti akeekne. Kanaaf walii galatti mootummaan dhimma kanarratti tarkaanfii akka fudhatuufi. Haala qabatamaa obbo Daawud ilaalchisee odeeffannoo akkamiin akka argatanii fi dhimmicha irratti mootummaan deebii akka kennu gaafataniitu jennee isa gaafanneef obbo Fissaan kana jedhan. በወቅቱ ቦታው ሲታሰሩ የነበሩ ሰዎችን አናግረናል። manni isaanii yeroo sakattaamu namoota achi turan gaafanneerra aangawoota paartii isaanii gaafanneerra isaan argachuu akka hin dandeenye bilbilas akka hin qabne mana isaanii keessaa gargaartuu daa'ima xiqqoo qabduun alatti namni biraan akka hin jirre barreerra kanaan alatti qaamolee poolisiitu jira kanaaf maddeen garaagaraa irraa hubanne obbo Daawud yeroo ammaa karaa bilbilaas ta'e karaa kamiinuu hin argaman qaamolee mootummaa gaafachuuf yaalleerra adeemsa baratameen bilbila hin kaasan ergaa gabaabaatiinis deebii hin laatan keessumaa ministeera nagaa fi poolisii federaalaa dubbisuuf yaalleerra
garuu rakkoo bilbila kaasuutu jira. ሚኒስቴር ለማግኘት ሞከረን አድርገን ስልክ የመመለስ ችግር አለ። lammiileen Itoophiyaa Saawudii Arabiyaa jiraatan erga kamisa darbee magaalaalee garaagaraa keessatti qaamolee nageenyaan adamsamaa reebamaa fi hidhamaa akka jiran BBC'tti himan. Muhammad Nuur Yaasiin magaalaa Jiddaarraa erga kamisa darbee dhokatee akka jiruu fi hiriyoonni isaa hedduun hidhamuu dubbata. Maqaan kiyya Muhammad Nuur Yaasiin jedhama. Jiraataa Jiddaati. Magaalaa Saudi Arabiyaa jiraadha. Wanti kun ka'ee galee guyyaa kamisa jajjummaan itti bari'eeti hanga har'aa sababti jiranii akka namaa osoo hin taane akka horiititti biyya namaa keessatti nutumuu jiran. Namoonni guyyaa san qabaman mana hidhaa seenan yookaan guyyaa awwalaa san qofa nama 500 qabanii hanga har'aa mana hidhaa mootummaan beeku dhaqanii hin beekan. Gibbii keessatti aduu kanatti aduu fi biyyi kun ni oowwa barahaadhaa ni beeyta. Barahaa keessa jiran jechuudha. Kanaaf jireenyi nu keessa jiru galaana jiruu keessan jirru guyyaa takka uddatanii gabbaanee qoonqoo nyaatuu hin dandeenyu qoonqoo takka bigaalarraa bitatuu hin dandeenyu ummanni hulaa qabee hularra jiranii akkaataa itti gabbaanee qoonqoo takka fudhannu hin qabnu wallahi maal jedhee sitti maanumti nama jennee fudirreenu biyya kanatti barbaadan nama kenna qofa kammoo waan kana balleesse kan mootummaa ajjeesa jedhan immoo lammii Masriiti kammoo adamsamu lammii Itoophiyaati akkaataan jireenyi Jiddaa magaalaan Jiddaa keessa jirtu Suudiin guutuun keessa jirtu hedduu nama jibbisiisa mana hunda balbala dhayanii Yamanii yoo ta'e mana isaa san ni cufan kaba isaan barbaadan Itoophiyaa qofa jireenya namaa keessa jiru jireenya saree keessa jiraasin jedha galaana. Dhokattee jirtaa? Ani kophaa mana keessa dhokadhee jira kophaa mana gubbarratti galleetiin ashitee gabbaanan badeen guutuu mootummaadha. Hagammaa quba qabdaa lakkoofsa namoota tibba kana keessa hidhamanii magaalaa ati keessa jirtu keessa hagam ta'u? Gaafa halkan jummaan itti bari'u qofa nama 500 qaban namoonni 500 qaban sun hiriyoota kiyyaa agaarraa yaanii namni achi keessa beeku ni jira eda jechuudha. Baasa jahatu bahe eda baasa jaha gurguddaa makiinaa gurguddaa dheengaddas akkasumatti baasa jaha bahe jechuudha. Mana yoo cabsanii jedhan mana cabsanii jedhan mana waan meeshaa keessatti ol deebuu hin dandeessu duriyyeen duuban deemee meeshaa kee caccabsa akkuma FB irratti Facebook irratti argitan kana jira jechuudha jireenyi kenna kana oliiti malee waan FB irratti hin dabrintu caala jechuudha. Gaggoo biraan ergamanidha galee waggaa tokko ol ta'uu dubbatu Amin Usmaan ammoo adeemsa lammiileen Itoophiyaa Saawudii irraa gara biyyaatti deebifamaa jiran irraa komii qabu dubbata. Maqaan kiyya Amin Usmaaniin jedhamu ergaan qabame amma waggaa tokkoo fi baatii tokkoof deema. Kanan amma jiru mana hidhaa Saudi Arabiyaa Jidda Shumeesii jedhamudha. Fakkeenyaaf bakka hin jiru kana guyyaa tokko nama tokko kan bahe agarre. Kan isaan galchii jedha yoo jiraate jalqaba irratti baay'inaan kan isaan irraa galchaa jiran Riyaadidha. Riyaadii kan gabaasan torbeen kan gabaasanidha. Hagam taatu amma? Garaagarummaa guddaatu jira. Mana hidhaa kana keessa yoo xiqqaate manni hidhaa kun mana hidhaa guddaadha. Gara yoo xiqqaate lammiileen mana hidhaa kana keessa jiran 30,000 ol ni ta'u. Gola tokko keessa bakka hin jiru kana nama 100 hin jirra. Gaafiin keenya irra guddaan kan gaafii nutti ta'ee jiru loogii as Jiddaa fi Riyaad gidduu jiru maaliif akkatti warra waggaa foyi jiru osoo jirru Riyaadii namni baatii 2 baatii 3 baatii 4 5 hundi galaa jira. Inni biraa yoo jiraate immoo mootummaan fakkeenyaaf yeroo gabaasu lammiilee biyya Saudi Arabiyaa mana tursiisaa jiran jedheetiin gabaasa nuti kan jiru mana tursiisaa osoo hin taane mana itti kabaja mana hidhaa keessaallee mana itti kabaja hin qabnee fi itti xiqqaannee akka namaatti hin ilaalamne keessatti hidhamaa jiru. Haala lammiilee Itoophiyaa Saudi Arabiyaa keessa jiran ilaalchisee ambaasaaddarri Itoophiyaa ka Saudi Arabiyaa ambaasaaddarri Leencoo Baatii guyyaa 2 dura ministeera haajaa alaa biyyattiitti deetaa ministeera dhimmoota Afrikaa fi ministeera dhimmoota qoonsilaa waliin mari'ataniiru jedha fuulli feesbuukii embasichaa. Ambaasaaddarri Leencoon hidhaa tibba kana geggeeffamaa jiru ilaalchisee akkasumas kanneen manneen hidhaa keessa jiranii fi hayyama malee kanneen biyyattii jiran biyyatti deebisuuf mari'achuun ibsameera. Rakkoowwan kanaaf hatattamaan furmaata kennuuf aanga'ootni biyyoota lamaanii xiyyeeffannaan akka hojjechaa jiranii fi agasitti lammiileen Itoophiyaa achi jiran of eeggannoon akka socho'anis dhaameera. Dhaggeeffattoota keenya qophiin har'aaf jennee qopheessines asuma irratti xumuramaa. Sagantaalee har'aa akka qopheessite firaafolii dhugaa isaatii kan isinii dhiyeesse Galaanaa Balaay ogeessa teeknikaa Oskaar Boongaa waliin waan nu hordoftaniif hedduu isin galateeffannaa. Horaa bulaa deebana.